Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Maleeyoyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Oduu galgal kana isiniif dhiyeessin keessa godin Booranaatti poolisii Taayoo Boollatti arrabsee jechuun barataan tokkoof galaafate dubbiin maanir jirti. Warreen nama lama. Hundaa jiranii tarkaanfiin kitaabuu kanaa seerii qulqulleessee waan jira laalee ragaa laalee qulqullaa'uu danda'a. Tigraayitti uummanni beelan miidhamee karaa ba'uu himan jiraatota argan. Wanti nyaatan hin jiru. Xaa'oo hin qabu. Mootummaan Eertiraa Biishop dabalatee luboota Kaatolikii 3 buufata xiyyaaratti to'achuu kanaaf oduu dabalatan waliin tura aan asli galgaloo. Nu dhiyaadhaa dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii godin Booranaa aanaa Yaaballootti barataan 12ffaa poolisiin hidhamee arrabi saafuu cabsuu irgeennaan uf galaafatee jedhan galm jaarsoo barataan man barumsa qophaa'in shallaqa jaatanii alii yakka tokko malee poolisiin Taayoo Boollatti arrabsee kanaaf carraa du'a filadhee jechuun waraqaa barreesse ture abuyyaan isaa abboru jaldeessaa waan uumame akkanaan hima. Guyyaa sanbata guddaa jaan kun naannoo sa'aatii ja'a kan horii wayii waan kan naa dawwale naa bilbilee nama wayiin na hidhee naan jedha poolisii wayiin na hidhee waan na hidhaniif hin dandeenye ho'oon naa gaafadhuu naan jedha ayyaalleen horii wayii faachuu jira yoo horii kana faadhee irraa waan dhufaa na eeggeedheeni garaagarummaa daqiiqa 30 keessatti illee horii isaan fa'a irraa baay'ee waan deebi'ee dawwaluufi hidhaayaa ba'ee naan jedhe hidhaamya ba'ee bakka hangalaa naan jedha yoo lama kan galii jedheeni wanni si barbaadu dhibiin hin jirtennaan iyyuu naan jedhe amma galgaluma yaaduu dhageenye amma aduu dhageenyuuf wayii keessatti barreessee jira poolisiyaana Yaaballooti wal dhabnee sababa dhibiillee wanni Ejjeenyi adii sadoota Boollatti arrabse kanaaf ejjeeseera. Amma dhagan jedhee sinilleen waraqataan keessatti darbar poolisii haani namoonni nutisanii ni naadanii garam hawwata dhufani. Mucaa maaniif qaban qara? Mucaa wanni qabaniif mootorii fuula kana amma kireessitaa waan jedhaan. Fuula akkamii ka mootoriitti kireessuu mali? Ndeen fuulaan karaa fulma ijoollee mootorii letti kireessitu suna malee wanni qara waan dhibiin achi baasee namni nama qabu dhibiin hin jirtu. Kanaaf hawwatanii mucaa mootorii wayii namaan nakkenne mootorii isaanii gaafa mootorii isaan dhumne gaafannee mucaa sun akka morgaltanii na mootorii nakkenni aga jika tokko shakkaladhaanii gangaa nama dawwalee mucaa haani mootorii anarra fuudhanii hootti jedhee nan jedhe du'a natti dhufe mucaanidha jira nam tokko lachitti hin garre poolisii tokko ka mulu jedhanii achi jira mootoriin tiyyaanii shakkaladhaan jedhe akka mootoriin kun naabaa falnaadhaa jedhee onni gaafatu mootorii illee baasuuf hin dandeemu namni ittiin itti baay'ee kadhatee birri gardi bisadii irraa fudhatanii mootorii isaan akkasii gadhiisanii amma gadhiisanii mootorii isaannu arrabse mucaa gadi hin dhiibne mucaallee gannuufiisaa innaa mucaa gadhiisuu hin dandeenyu jedhanii kumtaateefu poolisichi inni sadeessoo dhufe ni mucaa sanii kan kana laalaa jedhee seenee yommuu ilaalu mucaan namni fuudhu beeku mucaan dhiiroo mucaa akkasiitiin mucaa miskiin fayyaa mucaa sanii kan mucaa kan baasaa jedhee poolisicha kan mucaa kan baasee haa bira deemu seeruu karaa uummataa dhageen akkan utuu mufnee amma ganame waajjira poolisii isaan walitti dhumne poolisiin isaayyoo nu dhumne nam tokkollee namni nu diinellee hin jirtu ijoollee dayyii wayii waan akkana kanaatu ganam dhumne gaafannee amma gaafanname jaarsaa hedduu nam jaarsaa haa waliin gaafannee akka warri birrii giddisadii irra fudhate akka warri mootorii gaddiisuu mucaa walla bayyoo dhumne gaafannu mucaa nam poolisicha haam gaddiisuun yeroo waatu jibbuun nutisini wallabii warri mulu wallaban hin jiranii mucaa namni dhufee haa gaddiifamu mucaa fuul beeka jedhnaadha kanaaf akkasitti wanni jedhamu wanni wallabichi hin jira ummataatuuti saganirraa wallabnee waan jedha hin kaase mucaa gaddiisaan hin taate arrabinni mucaa arrabsuulleen hin ta'e amma dhuga dhibiitti gaafatan hin jirtu warri poolisii haa jira haalleen mucaa yaayyuu himate naaf akkasitti sagadhiin nuti waan jedhama warra ta'ee nuti mucaan ammoo haawwaalamuutiin akkasitti warri seeraa kadhiyaatuuti waan jedharraa walii gallee mucaan akkasitti irreeffame. Warra poolisii keessan deemtan kan amma tarkaanfii irraa fudhatamu maal jedhan? Warri nama lama. Dhiiraa jiranii tarkaanfiin kitaabuu kana seerii qulqulleessee waan jira laalee ragaa laalee qulqullaa'uu danda'a. Dhiiraa jiraachuu malee wanni ammaa waan kan nuun jedhamu wanni nurra kamirii. Gam poolisii irraa odeeffachuu fi hoggana poolisii godin Booranaa Komishinar Duub Liibaniif bilbilee Boodis Deebiniyaak bilbiluu nu gaafate.
Mootummaan Itoophiyaa buufata xiyyaaraa fi bu'uuraalee misooma federaalaa naannoo Tigraay keessatti argaman to'achuu fi tarkaanfii akka fudhatu ibsi. Ibsi karaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin bahe kuniin mootummaan nageen lammiilee naannoo Tigraay eegsisuu fi dirqama heeraa waan qabuuf tarkaanfii kan fudhachuu fi murteessee jedha. Ibsi kun wayita humnoonni Tigraay haal duree tokko malee marii gamtaan Afrikaa geeggisirraatti hirmaachuuf qophii ta'uu ibsan. Hamza Hussein gabaas qaba. Tarkaanfiin ittisaa kaaba Itoophiyaatti fudhatamaa jiru walabummaa fi tokkummaa daangaa biyyaa mirkaneessuun barbaachisaa waan ta'eef jedhe mootummaan federaalawaa Itoophiyaa. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa onkoloolessa 17/2022 baaseen haleellaa TPLF geggeessu humnoota diinaa alaa irra deddeebiin daangaa Itoophiyaa cabsaniin deeggaramuudha jedheera. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa buufataalee xiyyaaraa fi dhaabbilee federaalaa naannoo Tigraay keessa jiran atattamaan to'achuun barbaachisaadha jechuun ibseera. Mootummaan federaalaa kan akka jedhe humnoonni Tigraay waamichi gamtaa Afrikaa akka hojiirra ooluuf wayita gaafatanitti fi haleellaawwan qilleensarraa Tigraay keessatti geggeeffaman baay'achuu isaa yeroo itti ibsanittidha. Humnoonni Tigraay waamicha gamtaan Afrikaa waraanni kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru atattamaan haal duree tokko malee dhaabbate gargaarsa namoomaa akka dhiyaatuuf taasisan akka hojiirra ooluuf gaafatanii ture. Waamicha Komishinarri Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mohammad dhiyeesse ni fudhanna jechuun humnoonni Tigraay ibsa onkoloolessa 16/2022 baasaniin eeraniiru. Komishinar Muusaa Faaqii Mohammad dabalee biyyoonniif dhaabbileen idil-addunyaa waraanni Tigraay atattamaan dhaabbate qaamoleen wal waraanan gara marii nagaatti akka deebi'aniif waamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Gamtaan Afrikaa ka marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF jidduutti geggeeffamu hoogganus ibsa onkoloolessa 15/2022 baaseen waraanni kaaba Itoophiyaa dhaabbatee gargaarsa namoomaa akka dhiyaatuuf cimsanii gaafatee ture. Haleellaa qilleensarraa naannoo Tigraay keessumaa magaalaa Shireetti raawwatamaa jira jedhameen hooggantuun dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa Samantha Power haleellichi hedduu yaaddessaa ta'uu ibsitee turte. Haleellaa qilleensarraa guyyoota darban keessa magaalaa Shireetti raawwatameen hojjetaan dhaabbata gargaarsaa tokko ajjeefamuu dhaabbanni lubbuu baraaruu International Rescue Committee ibseera. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres gama isaaniin ibsa kennaniin haalli Itoophiyaa keessa jiru to'annoon ala ba'aa jiraachuutti yaaddoo qaban eeran. Waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuun yeroon isaa amma ka jedhan qondaalli UN kun loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa hatattamaan naannoo Tigraay gadhiisanii akka ba'anis akeekkachiisan. Furmaati waraanaan dhufu inuma hin jirre ka jedhan qondaalli kun kanneen wal waraanaa jiran hunduu hatattamaan mariif gadi taa'uu qabu jedhan. Mootummaan federaalaa gama isaan ibsa baase kanaan waraana kaaba biyyattii mariidhaan furuuf ammallee qophiidha jedheera. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsasaa keessatti mootummaan Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa mirgoota namoomaa idil-addunyaatiif akka bitamu ifa gochuun barbaada jedheera. Raayyaan ittisaa miidhama namoota nagaa hir'isuudhaaf naannawaa magaalotaatti waraana taasisuu dhiisuudhaaf ni carraaqa jechuun kana hojiirra oolchuuf ammoo miseensota raayyaatiif qajeelfamni kennamuu ibseera. Dabalataan bakkeewwan to'annoo mootummaa jala jiranitti gargaarsa qaqqabsiisuuf akkasumas nageenya hojjettootaa mirkaneessuuf dhaabbilee mirgoota namoomaa waliin akka hojjetus ibseera. Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan mootummaan Eertiraa Bishop tokko dabalatee luboota Kaatolikii 3 buufata xiyyaaraa Asmaaraatti to'ate. Abuna Firqi Maariyaam Awurooppaarraa gara Asmaaraatti akkuma dhaqqabanii to'atamuu maddeen BBC'tti himan. Mootummaan waa'ee hidhamuu isaanii agayoonaa waan jedhin qabu. Lammiileen Venezuelaa miliyoona 7 caalan sababa rakkoo dinagdee fi siyaasaa eegii bara 2015 biyya isaanii gadhiisanii ba'uu UN ibsa. Walakkaan namoota kanaa nyaata manaa fi hojii argachuu fi rakkoo cimtuu keessa ba'uu dhaabbatichi ibsa. Ta'ullee lakkoofsi namoota biyyattii baqachuu jiranii takka hin hir'annee jedhan. Hawwisoon dhiirota addunyaa keessaa guddaa ta'e BTS sirba dhaabuun waraan Kooriyaa Kibbaatti hirmaachuuf yeroo dheeraa fi gareen kunniin waraanatti hirmaachuu isaanii walaa bakka godhan gaafiin ka'aa ture. Kooriyaa Kibbaatti dhiironni umriin isaanii 18-24 waggoota lamaaf waraan biyyattiitti hirmaachuun dirqama. Erga waraan waliinii Itoophiyaatti eegalee kumaan kalakkaa'aman du'anii miliyoonan kalakkaa'aman ammoo beelaaf saaxilaman. Dhalattoonni Tigraay miliyoonan lakkaa'aman beelhamaa fi hanqin meeshaalee wallaansa fayyaan dararamaa jiru. Naannoon Tigraay waggoota lama darbaniif addunyaarraa addaan baafamtee turte. Kanaaf TPLF mootummaa federaalaa koomata. Gabaasa sagantaan BBC Afrikaa jedhamu hojjete dafoo waraana kanaan lammiilee nagaarraa dararaan hamaan akka ga'e argisiisa. Hamza Hussein gabaas qaba. Beelofnee daarree jirra. Kun naannoo Tigraay kaaba Itoophiyaatti argamtuudha. Lafa qotachuu hin dandeenyu. Waggaa lamaaf biyya isaanii waliin wal waraanaa jiru. Kumaatamni du'anii miliyoonni qeerraa buqqaanii baqataniiru. Wanti nyaatan hin jiru. Xaa'oo hin qabu. Amma ammoo sodaa biraan rakkoo beelaati. Ogeessi fayyaa kun akkas jedha.
namoonni guyyuu daqiiqaadhaan du'aa jiru. Kanatu asitti ta'aa jira. Ijoolleen baadiyyaa Tigraay addanatti haala kanaan nyaata barbaadaa jiru. Mukarra ba'anii ija mukaa soqu. Firiin qabu uleenaaf kenne Abraa hin kuffisin. Baadiyyaa boombaatti nyaata argachuun rakkisaadha. Beela dura ammoo waraana hamaatu ture. Sadaasa 2020 Itiyoophiyaan haleellaa waraanaa naannicha kabulchuu TPLF irratti eegalte. Ollaawwan magaalonni xixiqqoon adda waraanaatti geeddaraman. Loltoota mootummaa federaalaa gareen milishaa fi loltoonni Eertiraa walitti gurmaa'uun haleellaa gaggeessan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu bitootessa 2020 keessa taasifame hagayya keessa cabe. Mootummaan Itoophiyaa fi aangawoonni Tigraay rakkoo namoomaa mudateef guddoo walimatu. Waraanni kun qonnaan bultoonni akka hin qotanne gufuutti ta'e. Kanaafuu bara kana midhaan gashatan hin qaban. Daldalli hin jiru. Iddoon gabaa oneera. Boombaa keessa buufanni fayyaa tokkollee hin jiru. Namoonni tajaajila fayyaa argachuuf kiiloomeetira 100 lukaan gara magaalaa Abii Adee deemuu qabu. Achitti hanqina meeshaalee fayyaarraa akka ka'e wal'aansa gahaa argachuun rakkisaadha. Nama nu gargaaru feena jedha. Hunduu rakkoo cimaan akka as jiru ni beeku. Waa'ee rakkoo sanaa malee furmaata isaa irratti namni mari'atu hin jiru. Hawwan daa'imman jalaa du'an yoo boo'an waliin boonye. We are crying every time we see mothers crying due to death of their kids. Erga waraanni eegalee daa'imman hanqina nyaataan miidhaman heddumminaan hospitaalatti guuramaa jiru. This is 1 year and 7 months old. Kun ganna tokkoo fi baatii 7. Soorata dhabuurraa akka malee miidhameera. Wal'aansa sirna nyaataa argachuu qaba ture. Garuu nuti aannan waan hin qabneef homaatti kennuu hin dandeenye. Oksijiiniif qoricha muraasa qabnu kenninee fi lubbuu keessatti eegne. Torbanoota lamaan darbaniif haala kanaan dhukkubsachaa ture. Baatii dura dhukkubuma wal fakkaatuuf yaalamee ture. Fooyyofnaan manatti ergine. Haati manatti sooruu waan hin dandeenyeef deebiftee fidde. So we are watching many patients dying of. Namoonni kaansarii fi hanqina nyaataan wayita du'an argaa jirra. Wayita isaan du'an ilaalumaaf as jirra. Kanuma kun umuriin isaa waggaa 11. Ulfaatinni isaa kiiloogiraama 8 qofa. Kun waan akkaan nama gaddisiisu. Daafoo waraanaatu kana nutti fide. Duraan nyaatas ta'ee qoricha gahaa kennaa turre. Osoo akka duraa ta'ee gargaaruu dandeenya ture. Amma garuu dhaabbannee ilaaluu malee homaa gochuuf hin dandeenyu. Mooraawwan baqattootaa guutummaa Tigraay wal ga'aniiru. Namoonni hedduun gara Maqalee baqatanii kadhachaa jiraachuu murteessan. Daa'imman qabatanii daandiitti ba'an. Ijoolleen kiyya mana barumsaa deemu turan. Amma garuu sooruyyuu hin dandeenye. Kanaafan qabadhee Maqalee dhufe. As manni barumsaas jira jedhamee ture. Wayitan dhufu garuu hin jiru. Kanaaf karaarra nu waliin deemaa oolu. Ijoolleen koo beela'aa waan jiraniif haala yaaddessaa keessa jiru. Beelli nutti hammaateera. Magaalaan guddoo badhaatuu turte amma gaarii fardaan guutamteetti. Konkolaataan hin jiru. Boba'aan hin jiru. Yoo jiraates akka malee qaaliidha. Namoota muraasa jenereetara qaban malee ibsaan hin jiru. Kominikeeshiniin erga guutummaatti adda citee tureera. Namni tattaaffiisaan odeessa namoota gurra buusu tokko akkas jedha. Intarneetiin hin jiru. Tajaajilli mobaayilaa hin jiru. Malli qunnamtii homaa hin jiru. Kanaaf carraa muraasa argannetti fayyadamuun odeeffannoo waliif qoonna. Haalli nuti keessa jirru qaama alaa biratti akka dhagahamuuf tattaafataa jirra. Namoonni muraasni karaa dhaabbilee miti mootummaa viisaatti odeeffannoo argatu. Yeroo ammaa uummanni keenya odeeffannoo dheebotee jira. Bakka kanatti halkan yeroo hundumaa kana goona jedha. Handhuura Tigraay kataate Aksuum waraanaa fi beelaan goolamteetti. Jiraataan magaalaa Maqalee tokko akkas jechuun haala beelaa ibsa. Akkuma beektu uummanni baay'een beela'ee jira. Nagaan akka bu'uuf guyyuu bataskaanatti kadhatu. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Eertiraa waliin ta'uun dhorkaa uummatarra kaa'eera. Uummanni garuu didee ba'uun tsabala fudhachaa jira. Mootummaan akka gargaarsi hin dhufne waan gufuu ta'eef uummanni waan nyaatuuf dhuguu hin qabu. Garaa isaa guuttachuuf qofa tsabala dhugaa jira. Ijoolleen boombaa irraa gara Maqalee dhufan guyyaatti al tokko waan nyaatan yoo argatan bor immoo deebi'anii daandiitti ba'u. Kun jiruu guyyuu isaanii ta'eera. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadheessaniin jenna. Mammaansi galgal kana kagaraa malee maqaa yoomna dhibee jedhu waraabessi. Hiikan isaa maanii koomin jalaa nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti ak borisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.